Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan sin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoo na eegdanii, akkami sa'aati kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa ishiiniif nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti koorsi keenya kanarra waliin barannu waa'ee soomii torbee torbaffaa sooma guddichaa Niqoodimoos kan jedhu waliin baranna jechuudha. Egaa akka barsiisa mana kiristaana keenyatti torbeen kun laguu yookiin sooma guddicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moggaasa adda addaa itti yaadatamu keessaa isa tokko jechuudha. Wangeelli guyyaarraa kan lallabanis bu'uurri isaa moggaasa sanbata soomaaf kana irratti hundaa'a. Kan torbee kanaa waliinis ilaallu mooyyuu torbee torbaffaa kan Niqoodimoos jedhamu ta'a. Egaa qulqulluu Yaareed torbee kanaaf faarfannaa akkas jedhu qopheesseera. Namni Niqoodimoos jedhamu gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni deema. Yaa barsiisaa, barsiisuudhaaf abbaa kee jedhee ilmoo leencaa raftee mugdee yeroo du'aa kaatutti ana kaasi jedhee dubbate jechuudha. Egaa namoonni lammii Israa'el dhufaniiti gooftaa keenya kan fudhatan haala wal makaa ture. Keessi isaanii shakkii adda addaan guutamees ture. Rakkachaas waan turaniif nama isaaniif dhufee gidiraa warra Roomaanotaaf jalaa bilisa isaan baasu eegaa turan. Isaan kan eegaa turanis inni gooftaa abbaa hundaa kabajaa fi iddoo kabajamaa fi filatamaa jedhanii ture. Garuu inni maasaraa mootummaa dhiisee jaalala namaaf dallaa horii keessattidha. Ol jedhee miti gadi of qabeeti nama fakkeenya kan ta'a ture. Kanaaf warra kana waaqummaa isaanii shakkaa turanis kan amantiidhanis isaan fudhatanis turan. Niqoodimoos nama warra kana ture. Niqoodimoos kan torban soomaa guddichaa kana namni kiristaana keenya moggaaseef eenyuuf laata? Niqoodimoosiif. Niqoodimoos nama lammii Fariisootaa kan ta'edha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1 irratti Niqoodimoos hayyuu duree warra Yihuudootaa kan turedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1. Niqoodimoos barsiisaa wangeelaa ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1 dubbifnee ni argina. Niqoodimoos foon gooftaa keenya kan kafane keessaa tokkodha. Yaa Waaqayyo, kanaaf Niqoodimoos hayyuu mana amantaati. Nama baay'ee baratee baay'ee beekesidha. Kanarraa kan ka'es hayyuu beekaa dursaa jedhamee waamameera. Namoota jabana sana turan keessas nama beekamtii fi beekumsa olaanaa qabu ture. Halkan gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufaa barachaa ture. Barataa halkaniis ture jechuudhaan maqaa itti moggaa'e jechuudha. Barataa halkanii waan tureef jechuudha. Niqoodimoos guyyaa barsiisaa mukraabii ta'ee namoota baay'ee barsiisaa waan ooluuf warra Yihuudootaa Niqoodimoos barsiisaa ture. Gooftaa waan hin amaniniif yookiin hin fudhatiniif guyyaa barachuu hin dandeenye irratti kan waan ta'eef akka seera warra Yihuudootatti namni gooftaa fudhate yookiin amanee fi duukaa bu'e mukraabii isaanii waan ari'amuuf isaan muufachiisuu dhabuuf jecha halkan barachaa ture jechuudha. Mee barumsa guyyaa kanaaf sababa ta'ee fi gaafii Niqoodimoosii fi deebii gooftaa keenyaa ilaallu. Niqoodimoos dura waaqummaa gooftaa keenyaaf akkas jedhee ture. Ani dhugaa ba'eef yaa barsiisaa Waaqayyo yoo isa wajjin ta'e malee mallattoo ati raawwattu kana raawwachaa jirtu kana
kan raawwatu hin jiruuti ati waaqayyo biraa barsiisa taatee akka dhufte beekna jedhaniin jechuudha. Egaa warri Yihuudoota isa shakkaniin inni saala kanaan amanamummaa isaa gooftaa isaaf dhugaa ba'eera jechuudha. Barumsa gooftaa kana guyyaa sana keessa mee kitaaba qulqulluu sababa godhannee haa ilaallu yaa saba waaqayyoodha. Gooftaanis dhuguma dhugaa isiniin jedha namni lammata yoo dhalate malee mootummaa waaqayyoo arguu hin danda'u jedhee jira. Niqoodimoos immoo namni erga qacarame attamitti namni erga achirratti qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Namni erga du'e akkamitti dhalachuu danda'a? Gadaamessa haadha isaatii lammata galee dhalachuu danda'a moo jedhee gaafate. Gooftaanis dhugumatti isinitti hima eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa dhalachuu baate mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u. Namni foon irraa dhalate kan fooniti, kan hafuura irraa dhalate garuu kan hafuurati. Ol dhalachuun isaatiif ni ta'a isiniin jechuu kootiif hin dinqisiifatina. Qilleensi gara fedhetti qilleensa'uun isaanii dhageessa. Eessaa akka dhufu eessaa akka dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuurris kan dhalate hundinuu akkuma kana jechuudhaan deebiseef jechuudha. Niqoodimoos deebisee kuni attamitti ta'uu danda'a jedhee gaafate. Gooftaanis akkas jedheen deebiseef jechuudha. Ati barsiisaa warra Israa'el taate kan hin beektu dhugaa siin jedha. Waan beekne dubbanna, kan argine ragaa baana, ragaa baanes keenyas hin fudhatina. Waa'ee biyya lafaa yommuu isinitti himu kan hin amanne waa'ee isa samiidhaa yoo isinitti hime akkamitti amanture jedhee dubbate jechuudha. Har'as yaa saba waaqayyoo, waaqayyoon karaa garaagaraatiin kitaaba qulqulluudhaan fakkeenyaan galumsaan iccitiin nu barsiisu kan hin hubanne akkamitti amanuu dandeenya ree? Akkamitti oliif amanamummaa qabaanna ree yaa saba waaqayyoodha? Samiirra kan bu'e alatti gara samiitti kan ol ba'e eenyuutuyyuu hin jiru. Anis samiirra kanan bu'e ilma namaa qofaadha jedhee egaa iccitii guddaa isarraa barannu hangam qoramuu yookiin immoo qormaanni nu qunnamus kan deemu qabnu gara waaqayyoo irra jiraadha jechuudha. Dukkana addunyaa kana boqannee gara fayyina jiruu deemuunis nuuf ta'a. Boqonnaa keenya gara mana waaqayyooti malee gara warra shakkitoota ta'uu hin qabu. Gara warra shakkitoota deemne boqonnaan argannu. Niqoodimoos ammam beekaa ta'us waaqayyo biratti hir'ina isaa mudateera. Waaqayyo biratti hanqina qabaachuu isaa bareera. Namni akkasumaan waan hunda guutuu miti. Namni hir'ina qaba. Hir'inni keenya guutuufis waaqayyo nu barbaachisu. Waaqayyo nu barbaachisa. Warri nu barbaachisu jedhus ni jiru. Niqoodimoos irra ni hubanna. Karaa biraan barbaachisummaa cuuphaa ifa ba'uu isaa kan sababa hir'ina isaati. Kan shakkitoonni ganamaaf galgala cuuphaa mormaa ammam gatii isaa akka guddaa ta'e isarraa hubanna. Karaa biraatiinis ta'e kan hubachuu dandeenyu waaqayyoof malee addunyaa kanaaf miti iccitii hunda kan ibsuu danda'u. Kana caalchifannu mootummaa waaqayyooti malee kan foon keenyaa miti. Walumaa galatti torbeewwan kana keessatti kan hubachuun nu barbaachisu laguu keenya yookiin immoo soomuu keenya kan itti fuunu beekuu qabna. Hir'ina keenya beekuudha. Kan guuttachuuf waaqayyo boqachuu qabna. Waaqayyo keenya qabaachuu qabna. Waaqayyo keenya boqonnaa argachuu qabna. Amantiin deemuu qabna. Shakkii amantii keessatti barbaachisaa miti. Waaqayyo qabaannan hundinuu karaadha. Dhugaa beekuuf dhugaa ba'uuma amala kiristaanaati. Waaqa fi amantii keenyatti leeyyamuu hin qabnu. Hanga dhumaatti nuti abdii qabaachuun nu barbaachisa. Waaqayyo akkuma torbee yookiin subayee laguu yookiin soomaas jalqabsiisee ifaa du'aa ka'uu isaaf nu haa ga'u. Ogummaa fi beekumsa isaas nu haa yaadatu. Hir'ina keenyas inni nuuf haa guutu. Egaa sooma torbee torbaffaa yookiin Niqoodimoos kana keessatti tajaajilaa amanamaa kana keessatti Niqoodimoos kanas keessatti barannu inni tajaajilaa barataa halkanii ta'uu isaatiin kan keessatti hubannu jechuudha. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiisee galanni abbaadhaaf, galanni ilmaaf, galanni hafuura qulqulluuf, galanni fannoo isaaf, galanni haadha isaaf yaa ta'u. Aamiin.